እንግዲህ እግዚአብሔር ወደ ነገራችሁ ሲመጣ እግዚአብሔር ቢዘገይም አይሸነፍም፣ ቢዘገይም አይቀደምም። ቢዘገይም በነገራችሁ ላይ እግዚአብሔር ድል ያደርጋል። አሜን ቆየ ብትሉ ቀረ ብትሉ እግዚአብሔር በሰዓቱ መጥቶ አዲስ ነገር ያደርጋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ አሜን ከናፍ ዋንዲ ኬኛ ጋፈን ብረገ ዋንዲ ኪጎቹ ከናፍ አመና ዱበተሙ ኢንፈካቱ ጋፍ ዱበተሙ ዋንተ ኢንፈካቱ ገሩ ተኤ አርጊ isa kana keessatti ne kan bira waaqayyoon eeguu keessatti isa dhuma kana nani dubbadhu amantii barbaachisa. Amantiin murteessaadha. Amantiin ijoodha. Namni amantii qabu taanaan waaqayyoon obsee eeguu hin danda'u. Namoonni baay'een amantii dhabin waaqayyoon eegna. Amantii jechuun immoo waaqayyo na qaqqaba, waaqayyo na bira ga'a, waaqayyo dhimma koo in raawwata gaafa isin jettan waaqayyo dhimma keessan raawwachuu danda'a. Galanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Kanaaf amantiin eeguun barbaachisaadha. Waaqayyoon nan kadhadha galgala kanaan araalaa bahaasiyaa weelevenemesiyaa oraalaa bahanamaas. Oh hallelujah. Namoonni seensi suddees amana iddum jetanitti na kadhadha harki waaqayyo sin qaqqaba. Nana mana dhimmi keessanii dhame akka hiikatu. Nana mana dhimmi keessan bare deebi'u. Nana mana wanti sin jalaa qabame akka gadhiifamu. Galgala kana waaqayyo eebba dhokata akka sinii banu nana mana. Wanti sin jalaa bade deebi'ee akka galu nana mana. Wanti hin jirre akka jiraatu nana mana. Yesuus Kiristoos bara baraan jiraataadha. Maqaan waaqayyo haa eebbifamu. Hallelujah. Waan sin qabe sin gadhiisisa waaqayyo. Waan sin itti ulfaate sin gadhiisisa waaqayyo. Hallelujah. John siifan kadhadha. Maqaa waaqayyo san hojjedhuufi balballi kee banamaa haa ta'u. Raalaasiyaa. Balballi kee ammayyuu maqaa Yesuusiin banamaa haa ta'u. Inni sitti cufame kamuu maqaa Yesuusiin bitaan mirgaan banamaa haa ta'u. Humna maqaa Kiristoos Iyesuusiin balballi kee banamaa haa ta'u maqaa Yesuusiin. Ameen Balballi kee banamaa haa ta'u maqaa Yesuusiin. Ameen Warri karaa sitti cufan karaa kee duraa kaatee maqaa Yesuusiin. Amen. Kaaseera maqaa Yesuusiin karaa kee dura. Amen. Kaaseera karaa kee duraa maqaa Yesuusiin. Jo macaafni qulqulluu akkas jedha. Isa ol ka'aa gadi hin qaba. Amen. Hallelujah. Jedhee akkuma caafame maqaa Yesuus Kiristoosiin karaa kee waaqayyo sirreessa. Amen. Har'a daandii dhibba kee waaqayyo sii qulleessa humna dhiiga olichaan alaa keessa warri dhaga'aa jirtan. Waaqayyo karaa keessan karaa eebbaa keessan. Isa waaqayyo sinii yaade, isa waaqayyo sinii akeeke. Wanti qabe jiru maqaa Yesuus Kiristoosiin karaa keessan irraa hiika. Amen. Hinka maqaa Yesuusiin hinka maqaa goofticha Yesuusiin hinka. Humna dhiiga olichaan hinka. Warri neetworkiin sin galchuu dides amana. Joon waaqayyo karaa keerraa waan hamaan kaasa. Amen. Warra akkati gufattee dhaabbattuuf karaa keerra dhaabbatan waaqayyo karaa keerraan kaasa. Amen. Karaa kee waaqayyo in sirreessa. Haalasiyaa. Amen. Warri amantii keessa jiraattan ta'a, warra namanne ta'a. Hin danda'ama waaqayyo sin hin dhiisu, waaqayyo sin hin fo'u.
dhimma keessan hojjechuudhaaf Waaqayyo isin bira ga'a. Otuma isiniif akka qoosaa fakkaatu Waaqayyo galgala kana dhimma keessanii hidhame ni hiika. Dhimma keessan cufame hin bana. Dhimma keessan hin jirre Waaqayyo jiraataa godha. Haaleluyyaa. Amen. Humna dhiiga oolichaati. Humna dhiiga oolichaati. Humna dhiiga oolichaati. Humna maqaa Yesus Kiristoosi. Cufaan haa banamu. Cufaan haa banamu. Cufaan haa banamu. Balballi namoota kanaa haa banamu. Carraan namoota kanaa haa banamu. Amen. Seexanni kan itti cufe. Biyyi lafaa kan itti cufe. Walii galanii kan itti cufan. Seexanni kan itti cufe. Haaleluyyaa. Qomoo irraa deemee wanti itti cufe. Habanamurra. 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 Amen. Habanamurra. Habanamurra. Amen. Habanamurra. Habanamurra maqaa Yesuusi. Amen. Ora la 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 lebehenemes. Habanamurra. Habanamurra maqaa Amen. Yesus Kiristoosi. Amen. Nama tokko Waaqayyo karaa keerraa waan sitti cufame yeroo banu nan arga. Waan sitti cufame yeroo banu nan arga. Amen. Waan sitti cufame kana sirraa banuudhaan Waaqayyo mallattoon inni kaa'u maalidha yoo jette namni kuni kan nama dhibu keessaa abjuu kee keessaa yeroo darbee namni kun sagaleen si bira ga'a yoo ta'e abjuu kee keessaa namoota karaa hin dabartu jedhanii sitti cufan abjootte. Abjuu kee keessaa namootatu waatti darbuudha gaafa kaatu hin dabartu jedhaniitu akka ati hin dabarre otoo si dhowwanii argite abjuudhaan. Ati darbuu barbaadda abjuu keetiin garuu si goraniitu hin dabartu otoo si hin jedhanii argite. Hin darbitu jedhanii otoo si dhowwanii argite. Si dura goranii otoo si dhowwanii argite. Abjuu kana abjootteetta. Abjuu kana abjootteetta. Hin dabartu si hin jedhaniitu yerootti isaan darbuu si dhowwan argite. Oraalasiya. Wele behenemes. Jila sekete jelta. Revele behenemes. Hallelujah. Hallelujah. Yesus Kristus gooftaadha. Yesus Kristus inni gooftaadha. Yesus Kristus inni gooftaadha. Amen. Neetworkii jeeqaa jira. Yesus Kristus inni gooftaadha. Mariva sekete jelta setereve henemes. Riila bahasya oraalara leve henemes. Namni kuni sirriitti dhaga'e wanta itti darbuudhaaf otoo deemtu si dura goranii namoota daandii cufanii akka ati hin darbine kan abjuun nama argitetu jirta. Fuula Waaqayyootti namni kun lakkoofsa 7 naa barreessi. Keessa jiraadhu ala jiraadhu lakkoofsa 7 naa barreessi. Nama kana balbalannaa Waaqayyo banu nan argaa lakkoofsa 7 naa barreessi namni kun. Dhugaadha fuula Waaqayyootti Waaqayyo nama nanaa si gargaaruu barbaada. Lakkoofsa 7 naa barreessi. Alaasa. Wele behenemes. Waaqayyo si haa ifatu neetworkii. Kalen of eeggachuu barbaada seexanni. Namni dirree waraanaatti kan inni ba'u yoo hidhate moo otoo hin hidhatiin erga leenji'ee. Erga leenji'ee erga hidhate waan isarraa eegamu hundumaa ulaagaa guuteera erga hidhameetoo gara dirree lolaatti ba'a. Kiristaana jechuun akkasi namni seexana lolu. Har'aa kana fee amantii malee seexana fuuldura dhaabbannaan ilkaan muluu dhabuu danda'u. Akka inni godhee ilkaan sirraa fixu immoo kaa hojii isaa sabbeeka seexanatu. Kanaaf akkuma loltuun tokko of qopheessee dirree lolaatti ba'u
seexana majaajii keenya ofirraa ifannee lollee injifachuuf kiristaana hidhate ta'uu qabna. Hanga kanan taanetti seexanni majaajii keessan akka leenca beelee aaduutti isinitti naanna'ee naadaa. Akka leenca beelee aaduu waa barbaade jechaadha. Waa barbaade akkasitti. Seexana majaajii keessan ofirraa ifadhaa sindiisee hin baqataa. Yaa hin baqataa. Amantiidhaan moo amantii malee. Namni hundumtuu Yesuus hin jedhe bamba seexanni kun hin fiigaa, hin baqataa, hin deemaa. Waanuma maqaan Kiristoos nurratti waamamee fi Yesuus hin waan jenneef seexanni kun maquma Yesuus waan dhaga'ee fi dhadhaa abiddatti siiqe yookaan gagaa abidda argate ta'eetummoo baqataa hin deemaa. Kanaaf amantii yookaan kiristaana hidhate ta'uu akka qabu. Sool neetworkii si baasee natti fakkaataa baga nagaan deebite. Warkaanoo dubbadhaa innaan anumaaf diinaatu dhukkeerraa kaasaa jira waan ofiin immoo sin dhaggeeffadha malee ani dubbadhu ofii qoodaa jettee waan jennu wallaallee wiirtuunis biizii ta'ee daroon biizii taatee seenaan biizii. Biiziin taane firoo koo baay'een jaalladha akkasiiti barumsa guddaa qaba nama hubatuuf sabjennee haasaatti hin jiru barumsa cimaadha baay'ee. Ilaa hojii seexanaa mo'uuni jechuun eenyummaa foonii hin moone taanaan hin ajjeesne taanaan dubbicha mammadaanii naasee. Ati caafamee immoo jira. Ati immoo eenyu si beekna siin jedhanii. Digalee eenyummaa foonii keenya hin moone taanaan. Thank you. Hin danda'amu jedhana. Ilaa falli hin jiru jechuudha. Angarumaa tokko hin jedha biroo. Maaluma namni mee ilaa nuti waan biyya lafaa kana keessaa hin baana inni kadhanna. Yaaduma foonii keessa jirra. Hinaaffaa foonii isa qulqullummaa hinaaffaa fooniin hin jira bara. Macaafa keessa jira kunis. Maaliif wanta waaqarraa tokko arguu dadhaba namni? Kadhachaa hoo jira. Digalee deebisee waan biyya lafaa kana argala. Waan biyya lafaa kana arga, waan biyya lafaa yaadaa ulee waan biyya lafaa argala. Deebisee jechuudha. Mul'ataan isaa ta'u, abjuutiin isaa ta'u. Garuu yaadi isaa maali? Isa waaqarraa arguudhaaf kadhata yeroo hundumaa. Yaada foonii keessaa immoo hin baane. Eenyummaa foonii immoo ajjeesi. Rakkoon isaa kana kana. Good. Thank you. Thank you. Al tokko Waaqayyo gaafa Museetti mul'ate Museen caakkaa huxxii boba'u keessaa tokko keessaan abidda boba'u argee seera ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 7 irratti boqonnaa 3 guutummaa lakkoofsa 1 kaastanii gaafistanii sana booda ilaaluudhaaf gaafa inni siquuf ka'uun kophee miila kee baasii jedhe Waaqayyo. Baafadhu jedhe. Egaa isa kana kun hiikamsaa fi akkaataan barumsaa baay'ee bal'aadha. Ulfina Waaqayyoo dura arguun dura of qulleessuun dirqama akka ta'e. Ulfina Waaqayyoo arguun dura fuula Waaqayyootti dhiyaatanii Waaqayyoo wajjin haasa'uun dura of qulleessuun dirqama. Of qulleessuun dirqama. Kun immoo akkamiin of qulleessina gaafa jedhu mana humti keenya yeroo baay'ee aanaan kan dibu namni uffata haaraa bitee kanatti kutanii jechaadha. Kanatti kutan. Waan itti dadhabaa oole irratti hin uffatu. Shaaworii galee akka namummaa fooniittu erga dhiqatee of qulleesse booddee uffata haaraa tokko irra kaa'atee deema. Uffata adii uffata akkasii kana gaafa uffachuu barbaadu namni akkas. Garuu Kiristoositti dhiyaachuun dura of qulleessuun akka barbaachisu keessumaa gaafa hafuura hamaa wajjin wallaansoo wal qabuudhaaf lolli keenya isaan wajjin waan ta'eef ijaa hin argamanii isaa wajjin waan ta'eef. Isa kanaaf immoo dursa foon keenya mo'anne taanaan akkamitti Kiristoosinis yookaan ulfina isaas arguu hin dandeenyu. Lollees immoo injifachuu hin dandeenyu. Rakkoon keenya inni guddaan yeroo baay'ee isa kanadha. Isa kana gaa Waaqayyo gooftaan nu gargaaru.
waldaan kiristaanaas isa kana akkuma sila ooliin dubbatee silaa akkisti barsiisu qabdi turte kanneen deeyaa toora isaa eegdee laachaan jirtu hundumtuu akkuma akka saafii dhufetti mul'ata saafii kennamee callisee deema malee hin jiru. Durmee har'a otoo hin taane waldaa kiristaanaa keessatti kadhannaan toora qaba. Kadhati mataansaa toora qaba. Galata hedduu galateeffatu namni hundumtuu erga galateeffatee amma immoo waaqayyoon araara kadhanna waaqayyootti dhiyaachuudhaaf jedhu erga araara kadhatanii waaqayyo erga nutti araarame jedhanii booddeedhaa erga qalbii diddiirratee erga namni yaada garaasaa giddiratee booddee waaqayyo irraa humna fudhata humna ittiin lolatti ba'u amma gaa amajaajicha lollaa kaalolaa sana booda humna waaqayyo irraa fudhatu humna kadhatu waaqayyo humna kadhataniitu humna fudhanne kan argaa hin lollaa otuma isaan kadhataa jiranii gubaa'ee keessaa seexanniin gubaa atasi harka walirra kaa'e yoo harka walirra kaa'e harka kee jala dandeenye taa'u isa duriiti kun saarraa ni harraa'u gattaanit yaa isa waaqa uumtee yaa isa lafa uumtee yaa isa nagaa nu gootee nagaa nu hoshitee akkas nu gootee galata kee jedhanitu dubbii isaaniitti seenu. Dhaloonni keenya har'a otoo hin galateeffatiin otoo qalbiin diddiirratiinuu amajaajichi waraanamee Kiristoos faana waliin argine fiiza. Cubbuu isaarraa yookaan waaqayyotti dhiyaatee waaqayyo irraa araaran fudhan akkasumatti fiigaa dhufu. Feetu waan manni godhu waa inni jedhu sin beektan. Al tokko waan nama mudateen sinitti hima duukama kadhannaa nama sana waammataniiru na fakkaataa nama hanga namni itti kufee sagadutti nami kun egaa ila namumatu namaaf kufee sagaduudhaaf wanti hafeen jiru jechuu ni dandeessu. Al tokko waan isa kana irratti baay'ee nan beekama namoota nama waaqayyooti waan ta'aniif maaloodha gaariidha garuu kabaji ulfini Kiristoositti qofa mala. Nama akka namummaa isaatti immoo kabajuun gaarii. Yoo hangafatee akka hangafaatti kanarraa kan hafee nama dibataa raajii waan ta'eef jaarsi manguddoon gaddeebi'ee ana firoodhaan otoo isin maaloo koo eenyuu koo isin immoo akka abbaa koo faatu gaafa akkasnaan jedhan baay'ee ni ulfaatu. Kun immoo ni mul'achaa jira bakka garaagaraatti argamas kan jirudha waan ta'eef. Kanaadhaaf nama akkasii dhagaa nama akka itti sagaduudhaaf gaariidha. Sagantaa san deemne mucaa sana wajjin deemne namoota 5 akkasii garaajiidha nama dibataatti jedhaniitidha. Walumaan hoteela turanii nyaata nyaataniitu siniin kadhadha jedhee dhaqan. Dhugaa dhagaan ammatti dabaluu yookaan sana kana jechuu koomidaayitiin waggaa jaarraati. Waggaa jaha akkas fixeera. Namni kun akkas jedhaan konkolaataa abbaa gommaa meeqa bituu barbaaddaa amma sagalee baasaati. Sagaleetu ba'a. Ana biratti kun abbaa konkolaataa abbaa gommaa meeqa bituu barbaadda jennaan inni walii ishee wallaalee namootumti bira jiran abbaa 24. Abbaa gommaa 24 faa abbaa meeqaa fa'aa. Ji'a lama hojii sadii keessatti konkolaataa 2 bittaa. Namichi immoo akkaawuntii isaarra kan inni qabu 100,000 daa'edha. Konkolaataan abbaan gommaa 24 immoo birrii miliyoona meeqa? Yeroo sana yoo I think miliyoona 7 miliyoona 6 akkas. Kan inni of harkaa qabu immoo 200,000. Ji'a sadii gidduutti immoo konkolaataa 2 bittaa'edha. Konkolaattota akkasii kana konkolaataan 2 akka bitamu. Baay'ee dinqiidha. Ameen jedhanii lafa jiru. Abadeemanii ilaala. Nama 5 maximum nama akkasii waanuma akkasiidha. Sana booda erga nama sinitti himu kana gadi baatanitti nama tokkotti akka naasofne immoo waan isin ni bu'u wanta baay'een itti gadde raajuuf isa dubbachuu kana otoo hin taane akkuma dhufee ol seeneen waliin kaaffee turanii nyaatanii dhuganii dhufaniitu kadhannaatti galugaa. Isuma achitti walitti haasa'atan dhufanii walitti raajuu ta'e hin beeku. Isaan garuu raajii guddaa raajii beekamaadha jechuun waaqa guddaa Yesuusiin malee hin beeknu gaa.
toiletii deeme yookaan kutaa mana qulqullina mana fincaanii dhaqee dhugaa waaqayyoo ani mana bakka nan jechuudhaaf miti. Haasaa akkasii hin jaaladhu. Haasa'ee isin beeku warra naasa'e. As the first time guyyaa jalqabaa ayya nama kana eeganadha. Fakkeenya ta'uudhaaf dubbachuu barbaade. Asii beltii hidhachaa akka ol seeneen hin kadhannaa baay'een gaddeera sa'aatii masana yeroo dhaqqa'e. Baay'een gadde. Namni mana fincaanii dhaqee dhufee harkayyuu dhiqateetu harkuma dhiqatee waattuu dhiyaata. Ofirra ulfinuma waaqayyoodhaaf namni gattaa'ee xiqqoomallee galateeffatee yookaan macaafa qulqulluu fuudhee dubbisee namaafis kadhachuu ta'e ofiifis sabniif waaqayyo akka walitti dhufaniidhaaf sana toon godhiin hundumaa ittuma dhiyaate kaa hin dhaqee kadhachuu jalqabe. Raajii eegale malee kadhannaallee miti. Jakeessa irra buufaddaa wadeetu baasii qabattoo gee mudhii marraa jedhe namichaan. Haadha koffiroo har'a raajiin harka hidheen taa'ee man ilaalee kaan. Kuma kana taa'een ilaala. Nama shanidha akkas nama shan baay'ine nama. Namoota mootummaa qabeenya yookaan qabeenya qabu jedhamanidha jarrituun yookaan investoroota warramanidha. Warri inni kadhatuuf eegalee baay'ee dinqiidha. Baasii jedheen baasii takkatti naannessa sabbata hidhaa fi ta'uun beeku sana godha kana godha konkolaataa abbaa gommaa meeqa bitu barbaaddaa jedha. Inni waan dubbatu dhabee namoota hiriyoota isaa sana ofirra ilaalaanii abbaa gommaa 24 warri kaan abbaa gommaa 12 warri kaan abbaa kanaa konkolaataa akkasii kana lama moo ji'a sadii keessatti lama bitaa I think lama jedhee lama bitaa beeka jira akaawuntii keerra ajaja baasuuf. Kuma 200 jira. Kuma 200 bajaajiin bitu. Abbaan gommaa 24 minimum 6 million. Miliyoona 6 yoo xiqqaate. Torba 8 isaa ol. Kuma 200 garuu abbaa gommaa 24 kana dhagaa kan ijji lama keessatti bitamu. Akkas jedhee erga dubbatee booda dinqii dha'ee addunyaa kanarraa jedhe sana dha'e. Ani immoo namatti raajamaa jiru kanan beeka. Namatti raajamaa jiru kanan beeka. Nama dhugaatii dhugu, nama jireenya gadhiisii jiraatu, nama akka barbaade jiraatu, nama dhalootaan illee ollaa koo ta'e naannoo koo ta'e nan beeku. Nama dubartii abbaa barbaade wajjin jiraatu, nama fuudhee gadhiisee fuudhee immoo kan biraa wajjin jiraatu, nama akkasii. Waanuma xibsiitti bitee dhufeef amma dhuguma xiksii tokko malee xibsiin bitamnaan xiksii tokko malee xibsiin xiksii malee sinigalaa yaadi ko. Dubbiin koo kun sinigaleeraa dhagaamaa irraa sagaleen dubbachaa jiru. Waanuma taa'anumatu dhagaa irra laata jira. Xibsii xiksii malee yookaan xibsii luqqisii malee isa jedhamu. Waan xibsii nyaatee dhufeef xiksii tokko fuudhee toon dubbisiin jedheeni waan kana hundattiin jedhee hundumaatti dudubbate gaa isa kanattis jedhee isaanuma jiruun na bira ga'e namichi dhufe gaa amma gudii kiwu jechuun egaa amma iddoo kanatti na bira ga'e akkasumatti na laale dhuguma akkasumatti na laale gaafa na laaloo an calliseen mani uffatuma egaa akka jaraa miti uffanni koo akkas xiqqoo ishee akka isaanii kana warra investeroota kana nan fakkeessu uffateen itti yaadee akka isaanii kana kadhannaa dhaqeedeen uffatuma bayeessa kana illee kaasa akkasitti yaadee akka isaanii kana nattaa dubbatama jedhee waan dubbadhee dhaqeen qabu akkasumatti na laaleetu waan ni edetoo sinitti hime abjuudha. Shanan isaanii na beeku namoota na beekanidha. Guyyaa dhaloota kootii kaatanii warra na beekanidha sirriitti beeku. Inni immoo isaan gidduutti faallaa addunyaa kanarra hin jirre haasaa. Haasaa haa xumuratu jedhee man dhaggeeffadhu. Kanadhaa sanadhaan jedhu. Sana booda waan nama diinkoo amma kaarduma kaardimtu mee amma harka keessanitti qabame kaardima guuttachuun firaktiiviti mee baasi bilbiluma kee itti guuttatte beektaa naan
bilbila baasi beennaan innoo waanuma bilbila ishee akkamitti narrattee geree qofaasinitti agarsiisa. Kuneef Nookiyaan isheen durii jirti mire yaa waanuma akkasii baatee deema akka itti yaadee na fakkaata gata. I don't know yaa smartphone qabachuun baay'ee amma kan intini isaa ta'ee toon taane before 6 years waggaa 6 duradha. Gaafarachi baat okay kana bilbilli kee jedheetu guutamee beekaa guyyaa sana dhugaadha. Guyyaa sana kaartii abbaan tamaa guuteen birri 10 malee keessattuu na namni bilbilaa isaa ture xumureen abbaa 50 garuu kanan guuteera. Inni garuu kaarduma birri 5 guuttachuun rakkisaadha. Waan kana inni sana hidhaa kana hidhaa dasaaf miti. Sana booda mee amma birri 5 fidaatti kadhanne. Baay'ee dinqiidha. Walitti buusaatti. Walitti buusaa nu kennuudha. Amma walitti. Baay'ee kolfaa baay'ee dinqiidha dhugaa. Walitti buusaa fiitu amma jireenyi isaan kana booda jireenyumti isaan jijjiiramaa. Ani miindaan koo yeroo sana yoo barre maatii isaa guutuu jiraachisa. Dhugaa dubbachuuf. Maatii mee walitti buusaa fi gaafa sana booda achirratti akkasiin jedhee argumatti qabee dhaabiin waan biraan jedhe dhaabiin jedhee baay'ee serious fuula koo jijjiira yeroo inni waa emotion ta'u dhaabiin jedhe gaafan jedhu obboleessoo ani rakkina qarshii qaba naa kadhadhu siin hin jedhe rakkina horiis qaba naa kadhadhu siin hin jedhe. Rakkina sanan qaba kanan qaba naa kadhadhu siin hin jedhe. Maqaan koo ekeleedha. Lafeen irraa hojjedhu iddoo kana. Thank you jedheen biraan. Kun dhugaadha. Namoonni 5 sun still hanga ammaa ni jiru ragaadhaaf. Sana booda achi ba'een deeme. Boroo tikeetti kuteen jira. Bakka biraa waan deemuufin yeroon achi taa'uun qabu yeroon argadhu waan ta'eef. Achumatti hin na'anii sagantaan ittiin fuufnee qaxii dhaabbatee socho'uu hin dandeenye sagantaa sana achumatti dhaaban. Ani ba'een deeme akkasuma deeme. Akkuma achi ba'een jaarsa waldaa isaanii inni tokko investor addasii jaarsa waldaa isaanii. Garuu dhalootaan immoo nama ollaa tokko. Jarri na beeku waan na beekaniif ameen jechuu sodaatanii birrii 5 baasuu sodaatanii waan namichi kanaaf bitaatti galee naanii madaabatu harka xalafatanii. Yeroo kaan gaafa haasa'an garuu nama waaqayyootu lafa deema malee nama mitiyeet gaafa natti haasa'an naannoo. Waaqayyootu lafa deema jechuun hin danda'ama. Nama dibataati, nama akkasiiti, nama sanadha jedhanii haasa'u. Gaaffii tokko gaafadheen ture gaddaa kana hojii wal qabsiisanii ofii waan nama mudate beekuun qaba jedheen otoo raajiin tokko sagantaa guddaa irratti dubartii abbaa manaa qabdu tokkoon akka isheen abbaa manaa qabdu hin beeku garuu baay'ee bareeda nama heerumteen fakkaatu. Waaqayyo abbaa manaa siin kennatoo jedhe baay'ee keessatti kaase dubartiin sun maal jettee deebisuu qabdi. Ameen jettee fudhatti moo anu abbaa manaan qaba jettee jala dhaabachuu qabdi. Nama namni iddootti kennudha yoo ta'e nami sun yookaan tajaajilaan sun raajiin sun namni kan nama biratti fudhatama guddaa qabu nama beekamaa kan ittiin jedhan yoo sagantichi sagantaa guddaa konfereensii kiruuselii fa'aa ta'uu danda'a. Iddoo akkasii irratti nama akkasitti yoo jedhe otoo siin ta'e akkam gootu jedheen gaaffii kana